Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota JMN TV egaa har'as qophii taajabbii JMN walitti deebineeti kan jiru. Qophiin taajabbii JMN torbee kana ammoo dhimmoota haala yerootiin wal qabatee keessattuu ayyaanota gurguddoo akka sabaatti fi akka biyyaatti fuuldura keenya dhufaa jiranii fi ammallee iddooleewwan garagaraatti sirnoota garagaraatiin kabajamaa jiraniin wal qabsisne wantoota bal'aadha kan nuti kaasnu. Ayyaanota kun maal fakkaata akkamittiin kabajamaa ayyaanonni kun kaleessa akkam turanii har'a hoo maal fakkaatu boru hoo garamitti deemaa jiru ayyaanonni kun sirnoota akkamittiin kabajamaa sirnoota isaa kaleessaa sana bifa barbaachisu yookiin akkaataa kabaja isaa kaleessaa sana maaltu gadhiisise kan jedhu wal qabate bal'ina isaa har'a taajabbii JMN waan irraa taajabne kan isiniin gennu ta'a. Taajabbii JMN qopheessuun isin waliin turtii kan godhu akkuma barame ani Rabbirraa Leenjisaati waa'illi kiyya yeroo hunda waliin turtii goonu Lammii Sireen waliin jira. Ogeessi kaameraatiif teeknishaalli yaadasaanis Daawit Tashoomaan waliin jirani haga xumura qophii keenyatitti nu duuka bu'aa jennaan dhaggeeffattoota keenyaan Lammii. Hayyeegaa torbee kana dhimmoota garaagaraatii fi dhimmoota haala yeroo irratti wal qabsiifnee taajabbii keenya torbaan tokkoof adda kutuu keenyaaf daawwattootaa fi hordoftoota keenya dhiifama jechaani taajabbii keenya deebinee jirraa gaa taajabbiin keenya irra maal taajabuu dhufe hajuu kanuma waliin laallu ta'a jechuudha. Taajabbiin keenya egaa akkuma jalqaba rakkaasuuf yaale dhimma irreechaan wal qabatudha. Dhimmi irreechaa qofa osoo hin taane Oromoo biratti birraa yeroo bari'u birraan kan sirnoota adda addaatiin simatama. Egaa Oromoon dukkana keessaa gaafa gara ifaatti ba'u Rabbiin galateeffata. Dukkanuma yoo jennu dukkanni gosa lamatu jira. Dukkanuma isaa galgala dukkanaa'ee seera uumatiin bari'u kanallee Oromoon Rabbiin kadhata. Yeroo gara dukkanaatti deemus Rabbiin kadhata. Yeroo gara bariitti deemus Rabbiin kadhata. Kanumaan wal qabsiisee egaa Oromoon dukkana gannaatirraa gara birraa yookiin ililliitti yeroo bahu Rabbiin galateeffata. Kana wal qabsiisee ayyaanota gurguddoodha kan jiru Lammii. Ayyaanota gurguddoon kun egaa waan irraa taajabne dhiyeessina har'a dhimmoota ayyaanota gurguddoo bara haaraa seensa bara haaraatiin wal qabate. Egaa waqtiilee afuran jiran keessaa birraan gaa yeroo bari'uuti jennee fudhannee dandeenya. Yeroo bari'uu kana gaa ammoo ganna keessa dabarsee bona keessa dabaree waqtiilee sadeen keessa dabaree yeroo birraan bari'u Oromoon ayyaanota hedduu qaba. Ayyaanota kana keessa ayyaanni akka Rabbi galateeffannaa faallee ni jira. Kana wajji wal qabsiisee ammoo ayyaanota Oromoo kana keessa waan aadamu amantii tokko illee ni jira. Ayyaanni akka amantii kabajamus ni jira. Kan akka aadaa kabajamus ni jira. Kana keessa kamtu aadaadha, kamtu amantiidha, kamtu ammoo ayyaana Oromooti, kamtu ayyaana Oromooti miti hajuu kanuma waliin laallu ta'a jechuudha. Hayyee egaa birraan yeroo bari'u ifaatti yeroo bahamu dukkanarraa yookiin gannarraa gara birraatti yookiin gara bonaatti ce'amuuf yeroo ka'amu Oromoon fuula ifaadhaan gammachuudhaan kan lagni adda qoqqoodee ka bifa ifaadhaan kutaa hundarraa walitti dhufee sirna ittiin wal argullee qaba. Sirni kun irreecha jedhamuun beekama. Birraan yeroo bari'u Oromoon sirna irreechaa qofaanii miti ammas qalaa ayyaana jedhu qaba. Ammas qalaan kunillee sirnoota adda addaatiin kan inni kabajamu. Daamotaadha ammas qalaa kanaan wal qabatee sirna daamotaa jedhamutu jira. Daamotaan kun waan qabsiifamu ifaadha dungoodha. Dungoon kunillee sababa ibsamuu fi kan inni qabu isa kanallee kan irraa laallu ta'a. San qofa osoo hin taane aseesa fi goobee taphoota garagaraatiin Oromoon birraa simataa beekta. Sana dhukkaamsuuf jarraaleewwan hedduudhaaf ayyaanota garagaraa irratti qabuudhaan ayyaana kana ukkaamsaa sirnoonni gabroonfataan kaleessaa waan hedduudha kan inni gochaa ture. Har'a egaa kanumaan wal qabsiisnee waan bal'aa kan kaasnu ta'a, waan irraa taajabnes kan dhiyeessinu ta'a. Egaa irreecharraa yookaan Oromoon irreecha waqtiileewwan lama kan inni irreeffatu waqtii birraatii fi waqtii arfaasaati. Waqtii arfaasaa Rabbiin kadhata gannatti yookiin dukkanatti deemaa waan jiruuf yaa Rabbi awwaara bonaa kana kan hulluuqsiste boruu gannaan hulluuqsisi jechuudhaan Oromoon gaara guddaatti bahuudhaan irreecha tulluu irreeffachuudhaan Rabbi isaa kadhata. Akkasuma irreecha lammeessoon irreecha birraati, irreecha malkaati. Yaa Rabbi boruu gannaa kan hulluuqsiste awwaara bonaan hulluuqsisi jechuudhaan boruu gannaatirraa nagaan darbuu kutaa hundarraa Oromoo waliin ba'ee malkaaleewwan gurguddoo Oromoon itti irreeffatu horaa Finfinneetii fi horaa Arsadiitti Oromoon wal ga'ee Rabbiin isaa galateeffata. Sirna galatootii fi sirna kadhannaati. Irreechaan gosa lamaa kana kan gaggeessu yeroo heddummoo walitti bu'iinsi Oromoo gidduutti mul'atu ajandaa ta'ee gaafa irreechi jala ga'u kan ka'u irreechi amantiidha moo aadaadha waan jedhu. Kanarraa kanaasuuf nu ta'a gaarra jalqabbii keenya irratti.
Hayyee gaa sanii sitti dhufnaa gaa birraa walumaa gala ayyaanonni birraa keessa kabajaman ayyaanota Oromooti jechuu ni dandeenya. Ammoo ayyaana wayitii birraa kabajamu kana Oromoon birraa akkamiin ilaala ayyaanota birraa keessa kabajaman kana akkamitti amantii wajji wal qabachuu danda'ee fi keessattuu ammoo ayyaanni Oromoo guddaan irreechi ammoo Oromoodhaaf ayyaana addaati ayyaanota birraa keessa kabajaman keessaa inni huyyuu akkamitti deemee amantaadha moo aadaadha ja'ame irreechi amantaa moo aadaa kajuu kan malaallotaa jechuudha walbaanu. Yeroo hedduu amantii fi eenyummaa ofii kana dhaloonni adda baasuu dhabuudhaan yeroon itti burjaajiin keessattuu hawaasa kana gidduutti uumamu ni argina. Oromoon irreecha har'a miti kan inni irreeffataa ture akka seenaa fi hayyoonni seenaa beekan jedhanitti akka odeeffannetti akka qorannee taajabbii keenyaaf har'a of qopheessinetti irreechi waggoota 3,000 oliif kabajamaati kan inni ture. Irreechi kun immoo daraan hawaasa Oromoo keessaa uummata tuulamaa biratti haa beekamuyyuu malee Oromoo hunda biratti sirnoota garaagaraatiin kaleessa kabajamaati irreeffatamaati kan inni ture. Bara kaleessaa sana Oromoon aadaa moo amantiidha jedhee irreecha kana ilaalaa hin turre. Har'a gahee dhaloonni ajandaa uumuu barbaaduu fi dhaloonni waa burjaajessuuf burjaaja'uu bare kun irreechi amantii moo aadaadha jedhee yeroo itti hawaasa kana walitti buusu ka argitu. Irreechi kun egaa hawaasni kun kaleessa amantiidha aadaadha jedhee beetii miti kan inni irreeffachaa ture. Aadaadha jedhee iddoo adda addaatii walitti dhufuudhaan iddoo galateeffannaa kan lagni gargar qoode ka dukkanni walirraa hambise ka galaanni heddummaatee Oromoo kutaa gargaraa adda qoqqoode. Oromoon sin komandoo itti uummanna raayyaa aseboo maccaa tuulame iddoo itti wal argu iddoo galateeffannaa iddoo Oromoon kutaa hundaa itti wal argee ganni sun walirraa dhorge iddoo itti walitti dhufee nagaa wal gaafatu iddoo itti jaalala Oromummaa fi tokkummaatti ibsatudha iddoon irreechaa iddoo tokkummaa Oromooti yoo jenne wal gaafachiisu. Irreechi duba aadaadha moo amantiidha? Kanama hundatti gaaffii ta'e sani. Maaliif hin kaase waggaa 3,000 dura ayyaana kabajamaa as ga'e ayyaanni kun immoo akkamitti amantii dura jira amantii jechuu dandeenya. Hajuus ni jira Oromoon waggaa 3,000 dura maal ture? Kana jechuun kiyya irreechi amantiidha jechaan jiru. Oromoon irreecha akkamiin ilaala? Keessaafuu irreechi aadaa moo amantii kajaa'amu eegalee waggoota muraasa keessaafuu wagguma 4 jechuu dandeenya. Hora Finfinnee irreechi kun duraan kabajamaa ture Oromoo waliin kabajaa ture waggoota dhiyoo as maaltu gara aadaa gara amantii jaame akka sabni wal mormu maaltu godhe? Irreechi duraan Oromoo walumaan kabajaa ture. Kiristaanaa kan Musliimaa kan waaqeffataa Ortodoksiin hundi walumaan kabajaa ture. Amma immoo dhiyeenya maaltu argameetu irreechi amantii takka qofa ta'uu deema hajuu harma laalloo ta'a jechuudha. Irreechi hoggoota 3,000 oliif kabajamaa haga ture keessattuu daraan irreechi iddoo itti sirnoota gabrooffataa kaleessatiin iddoo hedduutti akka irreeffatamne taasifamaa fi dhorkamaa turetti illee xurreen irreechaa uummata giddugalaa keessattuu uummata tuulamaa biratti hafeeti kan inni jiru. Kana yoo jedhu Oromoon hundumtuu irreecha kana tursiisuudhaaf Oromoon kutaa kamiitu aarsaa gochaati kan inni ture. Daraan garuu irreechi kun malkaa hora Harsadiitti hafee malkaa hora Harsadii kanarratti immoo lubbuun aarsaa hedduu itti bahamaa ture. Oromoon kaabaaf kibba bahaa dhihaa walitti dhufuudhaan aadaa kana tursiisuuf eenyummaa isaa kana tursiisu hedduu kaleessa itti miidhamaa ture. Oromoon kaleessa yeroo itti miidhamaa ture umuruma keenya kana keessattiyyuu hoggoota 10 hoggoota 10 as kana keessatti Oromoon aarsaan inni irreechaaf kaffale aarsaa salphaa miti. Akka fakkeenyatti 2016 Oromoon waan ta'e fakkeenya fudhachuu dandeenya. Gaafa sana Oromoon waaqeffata kiristaana islaama yookiin amantiilee waan biraa dhahee irreecha dhaqeetu irreecha irratti aarsaa hin kaffalle. Oromoo waan kaleessa waliin itti dhama'ee otoo amantiin osoo eenyummaan gandaan waliin qoodiin tikfatee asiin ga'e har'a wal qoqqooduudhaaf yeroo deemu qaanyummaallee qabaa saalfii guddoollee qabaa hawaasa kanallee ni tuffachiisa saba biraa biratti. Irreechi kaleessa amantiidha jedhee namuu ba'ee hin irreeffanne aadaa keenya eenyummaa keenya iddoo itti wal geenne iddoo wal geetti kenna jedhee Oromoon kamiyyuu ba'ee irreeffachaa ture. Irreecha hora Finfinneetti as warri ajandaa kana uumuu jalqabe irreecha hora Finfinnee irratti. Ajandaa kana warri uume warra kaleessa aarsaa kaffales miti warra irreecha tiksas miti. Warra kaleessa eenyummaa isaaniitiif obboleessa obboleettii itti dhaban maatii itti dhabe aarsaa gurguddaa itti kaffale itti dhiige itti cabee miti. Warri ajandaa godhu kun irra jireessa warra biyya hambaa taa'ee asitti waa'ee irreechaa nuuf xiinxalu beekta. Irreecha wajji yeroo haafnu Oromoo hunda biratti aadaa hafeetu jira. Irreechi aadaa jechuu dandeenya maaliif irreechi keessaafuu sirna gadaa wajji wal qabata. Oromoo Booranaa bira sirna gadaa amma sirni gadaa bakka itti hafe sirna gadaa amma afaanumaan haasofna malee hin jiru.
sirni gadaa kana gaafa siin jiru aktiviitii sirna gadaa sochii sirna gadaa sun Oromoo hunda bira jirti qajuu kana amantii wajjis wal qabsiifnee halaallu ta'a jechuudha. Amantiin aadarratti dhiibbaa fiddes ni qabdi. Si galee maaliif eenyu sodaanna? Dhugaa jiru tokko ni dubbanna. Kan dhugaa dubbachuun immoo amantii tokko miti beekta. Namni keenya yeroo dhugaa tokko dubbatti emotional ta'e waa amantii tuqee maal jaa. Amantii tuqee dura amantiin akkamitti tuqame? Amantii maaltu tuquu danda'a waan jedhu adda baafachuun gaariidha. Oromoo Booranaa biraarra sirna gadaa jira. Irreechaaf sirni gadaa wal qabata. Oromoon dur sirna gadaatiin bula. Sirni gadaa ammoo amantiidha moo aadaadha waan jettu sirna ittiin bulmaata uummata Oromooti. Akkasumatti irreechillee waan aadaa ta'a dhufe. Aadaa jechuun beektaa waan duraan kabajamaa dhufe tokko jechuudha. Waan naafata irra goonu tokko dhaloota yeroo dabru duudhaa ta'a. Waan barsiifata jechuudha. Barsiifatuma kana deemee maal ta'a duudhaa ta'a jechuudha. Aadaa ta'a jechuudha. Aadaa jechuun waanuma kaleessa abbootiin kee godhaa turan atis godhu jechuudha. Kana gaafa siin jiru irreechi waan abbootiin keenya waggoota 3,000 durarraa eegalanii hanga ammaa godhaa jira waan ta'eef irreechaa fi amantaa wal qabsiifnee waan haasoo hin miti. Ayyee irreechi amantaadha moo aadaadha jennu. Namoonni irreechi amantaadha moo aadaadha jedhan kun eenyutti himaniiti. Kanas kalaallu ta'a jechuudha. Oromoon Musliimaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa irreecha kamiin ilaala. Oromoon kaleessa gaafa irreecha waliin kabajaa turu irreecha kamiin ilaaleeti kabajaa ture har'a immoo irreechi maaltu amantii godhe. Yookaan irreecha kan amantii kamiiti. Kan jennu maaltu amantii fakkeessa kan jennu. Yeroo baay'ee maaltu jira beektaa amma irreechi kun yeroo ka'u bal'inaan amantiilee waan hedduu biratti ni ka'a. Garuu ishuu ta'ee amantii waaqeffannaatii fi amantii musliimaa biratti yeroo baay'ee kan inni ka'u. Waaqeffannaan sun aadaadha yoo siin jiru. Fakkeenyaaf amma amantii waaqeffannaa bira gaafa dhaayitu warra amantii waaqeffannaa daraan haalaan beeku biratti maal jedhu lafeef dhuka lafeetii jedhu irreechi fi amantaa waaqeffannaa jechuudha. Kun immoo irreechi shirkiidha maalidha warri jedhan illee ni jiran. Namoonni waa'ee irreechaa karaa amantii hundattu yoo kana jedhu amantii waaqeffannaatii fi amantii islaamaa fakkeenyaaf fudhu malee amantii hunda biratti ni ka'a. Amantii protestaantii biratti ni ka'a, amantii ortodoksii birattis ni ka'a. Waa'een irreechaa jechuudha. Garuu inni guddaan gaaffiin tokkoon nama of gaafachuu qabu irreechi tikfamee as ga'uudhaaf kaleessa Oromoon waggoota 3,000 oliif irreecha kabajaa ture amantiidha jedhee hin kabajne har'as Oromoon irreecha amantiidha jedhee hin kabaju. Irreecha aadaadha. Hayyoonni akkuma hayyoonni hedduun waa'ee irreechaa yeroo irraa dubbatan argita. Hayyoonni jajjaboon akkuma amantii isaaniitti yeroo isaan hiikan argita. Fakkeenyaaf wanti nuti irraa buusnu hin jiru. Fakkeenyaaf Dooktor Gammachuun waa'ee irreechaatiin wal qabsiisee yeroo kaasu akka amantii waaqeffannaatti accept godhee kaasa. Dooktor Gammachuun yeroo baay'ee waa'ee irreechaa yeroo kaasu. Waa'ee irreechaa akka amantii waaqeffannaatti accept godhee Dooktor Gammachuun wanti inni kaasuuf Dooktor Gammachuun waan nama amantaa sanaa ta'eef ta'uu danda'a. Garuu irreechi akka walii galaatitti si gaafa laallu ayyaanni kun ayyaana guddaa addunyaa kanaa ta'uu akka danda'u ayyaana sablammiiti jennee osoo yaadnu irreechi amantiidha aadaadha jennee har'a nuti kan wal lollu yoo ta'e ayyaana kana addunyaatti beeksisuudhaa miti ayyaana kana ganda keenya keessaa gabbaasuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf tokkoffaa hayyoonnummaa waa'ee ayyaana kanaa yookiin waa'ee sagantaa galatoo kana ibsan yookiin dhalootaaf waa kaan waa jedhan ani amantiidhaan osoo wal qabsiisuu baatanii gaariidha jedheetii yaada. Maaliif jennaan wanti kun Oromoo gidduutti yeroo baay'ee qoqqooddii fi jibbinsa uumaa dhufeera waan ta'eef. Habiraa amantii fi aadaan akkamitti waliif hajuu osoo laallee maaliifi har'a fakkeenyaaf amantii akka amantaatti yoo laalle irreecha fi amantaa osoo wal qabsuu baatanii gaariidha. Har'a amantiin aadaa dhoowwatu hedduu qabdi. Akka amantiitti yoo deemne amma fakkeenyaaf shaggooyyeen haraami. Garuu shaggooyyeen aadaa uummata Oromooti. Aadaa uummata aadaa Afran Qallooti. Si galee waa hunda fuutee aadaa fi addeeguu qabda waan kana lamaan. Amantaas akka amantaa keessatti oofuu qabda. Aadaas akka aadaatti oofuu qabda. Gaafa waliif fidde maal wal godhaa tokko qabattee tokko yoo deemte tokko balleessuu dhufa. Wantoonni kaleessa aadaan uummata Oromoodha. Wanni silaa uummanni Oromoo ittiin beekamu kan amantaa wajjin wal qabamee bade keessaa sirna gadaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Ni beeka kana namni hundinuu ragaa ba'a. Sirna gadaa akka dadhabu ka godhe amantii kana sana osoo hin ta'in seenaan amantii musliimaa ta'e akka kiristaanaa amantiin erga biyya seene keessaafuu gara uummata Oromootti erga dhufe uummanni Oromoo amantii gar tokko amantii kiristaanaa fudhate kunis amantii musliimaa fudhate. Gaafa kana seerri amantaa san keessa jiru tarii aadaa kan akkati sochiin goone si dhoowwa. Aadaalee kana fa'aa yeroo itti dhoowwuu jira bakka itti dhoowwuu garta. Inni kun maal godhaa deema
aadaalee kana dhiisaa dhaloonni dagachaa dhufaa jechuudha. Kanaaf waa hunda aadaa wal qabsiiftee deemtu osoo hin taane aadaa fi amantiillee eeguu gaariidha. Kana gaafa siin jedhu irreechi aadaa ta'uu danda'a. Garuu aadaanuu amantii keessatti haraamin siin jee bara. Amantiin aadaa dhoowwu ni jira. Fakkeenyaaf akka amantii musliimaatti shaggooyyee sirbuun dhiiraaf dhalaa wal tokkoon sirrii miti. Garuu shaggooyyee wal qabattee sirbitaa miti. Sii galee kanaaf waan kana osoo adda eeganii gaariidha. Namoonni beekumsa amantaa qabanis namoonni abbootiin amantiitis waan kana wanni kun hundinuu kan uummataati. Amantiinis kan uummataati, aadaanis kan uummataati. Waan kana adda eeguutu gaariidha. Kana gaafa siin jiru keessaafuu wanni aadaa fi amantii kunillee dhimooshin nama godha. Amantiin kee akka amantii keetiitti. Akkasii miree keessaafuu maali qabxii irratti haasoo jiru qabxiin guddaan irra qabxii irreechaati. Irreechi aadaadha moo amantaadha haa jiru. Fakkeenyaaf akka abbaa amantii tokkotti waan sirraa eegamu waan amantiin kan kee akka godhu si dhoogu ni himtaa jechuudha firraa dirqama qabdee himuudhaa fi garuu ammoo xiiqii keessa galtee namoota irreecha jajjabeessan yookaan aadaa san jajjabeessan irratti duuluun rakkisan guutumaan guututti yakkuudha bara guutumaan guututti irreechi kan akkanan ta'u jettee fakkeenyaaf namu waa'ee amantaa kiyyaan beeka waa'ee amantaa keetiin nan galchu waan ati gootu nan galchu amantaa tokkoo qabaannee jechuudha maaliif garuu sittiin hima akka sirriin ta'in maalitti si dhufu jira aadaa fi amantii addeeguu qaba namni. Sigalee abbootiin amantiitis aadaa fi amantii addeeguu qaban. Kanaaf irreechi waan amma eegalee miti keessaafuu ammoo irreecha hora Finfinnee itti dhufnu yeroo akkuma tu jette Oromoo bakka adda addaa jira. Irreechi baay'ee aadaa Oromooti. Fakkeenyaaf Harargeen bar irreessa ni qaba. Akka fakkidama aksantii keeyyaatu irreechaaf irreessitee malee gaaratti beeka kabajamuu jira. Irreessa malkaatti beeka kabajamuu jira. Irreessa gaaratti baamee kabajamuu jira. Gaara mul'ataa deemtee hanga ammaa ni jira irreechi. Irreessa jaabu. Waan sajaabu wanti hawaasichi keessattuu warroonni amantiidhaan wal qabsiisan irreecha hubachuu dadhaban. Fakkeenyaaf mee aadaaleewwan yookiin ayyaanota gurguddoo ayyaanni kun maaliifan akkas jedhee siif kaasa? Ayyaanni kun ayyaana guddaa Oromooti. Ayyaana guddaa Oromoo bira darbee ayyaana guddaa sabaaf sablammii ta'aati kan inni jiru. Maaliif jennaan irreecha irratti yoo argite Sidaamaan ni dhufaa saboonni garaagaraa iddoo adda addaatirraa haga Naayiroobiirraa biyyoota biraatirraa dhufaniit irreecha kana kabaju. Ayyaanni kun ayyaana guddaa sabaaf sablammii bira darbee ayyaana guddaa Afrikaa ayyaana guddaa addunyaa ta'uuf hojjechuudha qabna malee gandatti as deebinee irreechi kun amantiidha aadaadha jennee kan wal morminu yoo ta'e kun eenyummaa ofii wallaaluudha jedheetiin yaada'ani. Yoon kana jedhu fakkeenyaaf amantiilee osoo hin ilaallanne ayyaanota gurguddoo saboota biraa fakkeenyaaf fudhan. Mee ayyaana Cambalaalaa fakkeenyaaf fudhan ayyaana warra Sidaamaa. Ayyaanni Cambalaalaa ayyaana guddaa hawaasa saniiti. Festivaala guddaa hawaasichaati. Ayyaana sana ani musliimaa, ani kiristaanaa, ani waaqeffataa jedhee achitti ba'ee amantiidhaan waliin qoodu. Ayyaana guddaa hawaasichaa ta'uu waan itti amanee jiruuf amantii hundaan ba'ee ayyaanicha kabajata. Naannoo biraas yoo deemte akkanuma. Naannoo Amaaraas yoo deemte ayyaana guddaa mataa isaa danda'e qaba. Ayyaana guddaa sana irratti sabaaf sablammiin achi keessa jiru dabalamee warri ayyaanicha jaallatu hawaasichi amantiidhaan osoo waliin qoodin ba'ee ayyaana guddaa kenna jedhee kabajata. Naannoo Tigrees yoo dhaqxu akkasuma. Naannoo Tigraayis yoo dhaqxu. So kun eenyummaa ofiitii fi iddoo itti gamtaa ofii ibsatan, iddoo itti eenyummaa tokkummaa ofii ibsatan wallaaluu natti fakkaata. Irreechi amantiidha aadaadha jedhanii laaquun kun. Maaliif hin jedhee gurrummaan kana jedhu iyyuu warruma dhuguma aantummaa amantiitii fi aantummaa aadaa isaa qaba. Namni san jedhu sun. Namichi aadaadha jedhee kabaju aantummaa aadaa isaa yoo qabaate akka irreechi aadaadha jedhee bee kabajuu danda'a. Aadaadha jedhee yoo amane. Namichi immoo irreechi amantiidha jedhee bee akkuma amantii isaatiitti irreechi amantiidha jedhee bee kabaje galuu danda'a. Garuu hawaasa keessatti miidiyaatti bee burjaajii kan uumu warra ajandaa diinaa fudhatee irreechi aadaadha irreechi amantii feestivaalli kun feestivaala yuuniskootti baroota dheeraadhaaf hin galmeeffama jedhamee yaadamaa ture haga har'aatti hin galmoofne. Ayyaanni kun akka hin galmoofneef warra ergama diinaa fudhatee socho'utu jira. Ammallee wanti nuti irraa hin hambisne wanti walitti himnu warri irreechi aadaadha irreechi amantiidha jedhee yeroo hunda burjaajii uumu qoqqoodinsa uumu warra ergama diinaa qabu jedhee namanaa. Maaliif jennaan namichi amantiidha jedhee amanu akka amantaa isaatiitti ba'ee haa kabajatu. Namichi aadaadha jedhee amanu akka aadaa isaatiitti ba'ee haa amanatu. Dhorkuun dandeessu waan ta'eef kuni dirree walgeettiiti. Dirree Oromoon qoftitti wal ga'u osoo hin taane dirree walgeetti sabaaf sablammii ta'uu qaba irreechi.
irreechi akkuma itti qabate ta'uu danda'a. Amantiis ta'uu danda'a, aadaas ta'uu danda'a. Maaliif si kaase beektaa kana? Ayyaanonni biraa keessa kabajaman kan uummanni Oromoo kabaju. Har'a ayyaana amantaa akka ta'e hedduu jira. Akka fakkeenyatti haafnee yoo ilaalle ayyaana masqalaa kaja'u ayyaana Oromoon kabaju ayyaana Oromoo biratti beekama. Masqala kajurraa dhufee garuu masqala godhanii kana qofaa miti. Kan Oromoo qofaa miti. Ayyaanni uummata agawu osoo amantiin hin seenin dura kabajamaa ture. Shaadaay yeroo itti ayyaana amantaa ta'e Ashandaa yee jaame gara saba biraatti illee butame har'a ammoo akka Itoophiyaatti akka amantaatti shamarran hin kabajamu. Keessaafuu Dubree Maariyaamii wajji wal qabsiisanii dubroonni waan kabajaniif qofa Dubree Maariyaamii wajji wal qabsanii yeroo irraan tana ayyaana uummata sabaa gahu biratti kabajamaa ture san amantaa waliin qabanne akka aadaatti kabajamaa ture sanii har'a yeroo itti ayyaana amantaa godhan gartaa jechuudha. Kana qofaa miti masqallis ka Oromootis akkasuma ayyaanota hedduu jira gaa ayyaanni gara amantaatti butame. Kanaaf irreechinis maaliin jechuu barbaade irreechinis yoo abbaan gara amantii bute kanuma amantii ta'uu danda'a. Yoo ammoo ayyaanni hawaloo keenyaati amantaa dura jira Oromoon hundi kabajaa ture. Atis amantaa biraa qabdaanis amantaa biraatiin qaba garuu hawaliiniiti amantaan kan dhuunfaati jennee mere atis amantaa kee qubatti hordoftaa jechuudha yeroo irreecha irraa galle. Si galee garuu irreecha waliin qabna. Amantii jetteetti fudhatte amantii godhuu dandeessa si galee gara amantiitti butuu dandeessa. Protestaantii illee yoo butee irreecha kiyya jee namni itti amanee namoonni hedduun itti amanaan ideoloojii sanii wajji wal qabsiifnaan ayyaanni har'a kan amantaa protestaantii yookaan ortodoksii ta'uu danda'a irreechi jechuudha. Kanaaf akkuma abbaan itti ilaalee garuu ayyaanonni kanaa kuni waan irra qofa ta'e miti. Inni kunis irreechi kunis gara amantaa butamuu deema. Akkuma ayyaanota Oromoo. Amantaa qofa osoo hin taane yeroo baay'ee irreecha irratti wanti mul'atu warri ajandaaleewwan tokkoffaa irreecha irratti namoonni ajandaa diinaa adda addaa qabatanii dhufan hedduutu jira. Tokkoffaa irreechi akka gahuun irreechi amantiidha, irreechi aadaadha jedhanii warra baajanni ramadameef waan kana irratti hojjetu keessaaf alaa warri duula gaggeessu ni jira. Kan Oromoon beekuu danda'uudha qaba. Inni amantaa irreechi amantaadha jedhee amanu akka amantaa isaatiitti bahee irreeffachuu mirga qaba. Inni aadaadha jedhee amantii fedhe yoo ta'e aadaadha jedhee amane akka aadaa isaatiitti bahee irreeffachuu danda'a. Kanarraan kan hafe irreechi aadaadha amantaadha jedhee warri ergama diinaa fudhatee ayyaanni kun ayyaana guddaa addunyaa ayyaana guddaa biyyattii akka hin taaneef halkaniif guyyaa cichanii Oromootti fayyadamanii akkuma kaleessa Oromoo cabsaa turan har'as Oromootti fayyadamanii ayyaanota gurguddoo Oromoo dhabamsiisuuf hojjechaa jiru har'allee. Kun ergama diinati. Kanaaf Oromoon kana beekuu danda'uu qaba. Lammeessoo irreechi dirree siyaasaa miti. Feestivaala dirree agarsiisa sabaaf sablammiiti irreechi. Ayyaana guddaa Oromoo iddoo feestivaala agarsiisa kirvaalli adda addaa itti agarsiifamu ka Oromoo qofa osoo hin taane addunyaa mararraa dhufee iddoo itti waa hundi agarsiifamu. Iddoo itti walgeetti hawaasa addunyaa kanaa ta'uu danda'uudha qaba. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaana waggoota 3,000 oliif kabajamaa ture. Akka seenaan jedhutti waggoota 3,000 qofa osoo hin taane waggoota 3,000 fi sanaa ol. Ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaana kanaan wal qabatee ayyaanonni gurguddoon akka sabaatitti jiran akka biyyaatitti yeroo ammaa kabajan kan akka ayyaana sirna ayyaana masqalaa maaliifin bacaqii gannaatirraa ilillii birraatitti yeroo bahamu ayyaanota gurguddootu jira jennee kaasne turre. San keessaa dhimma masqalaa yoo kaasne ayyaanni kun ayyaana Oromoo guddaa bara dheeraadhaaf kabajamaa ture. Ayyaana masqalaa jechuun hiika isaatirraa yeroo kaanu deddeebisanii ayyaanni kun yeroo dheeraadhaaf kabajama. Masqalaan yeroo hunda hagayya 16 haga jala bultii irreechatitti kan kabajamu ayyaanni masqalaa kun. Kanaaf masqalaa jechuun irra deddeebi'amee waan qalamu irra deddeebi'amee sirna qalmaatatiin kan kabajamu. Ayyaanni kun ayyaana sirnoota adda addaatiin kabajamudha. Ayyaanni masqalaa kun hagayya 16 haga jala bultii irreechatitti ayyaana kabajamu. Ayyaanota gurguddoo Oromoo kana yeroo adda addaatti dhabamsiisuudhaaf yaalaa turan. Bifa akkamiitiin dhabamsiisuuf yaalaa turani? Ayyaana guddaa Oromoo irratti ayyaanota amantaa fidanii qabu. Kun immoo maal ture? Sirnoota gabroonfataa kaleessa maal gochaa turan? Ayyaanota biraa fidanii irratti qabaa turan. Maal gochuuf? Ayyaana sana ukkaamsuuf. Kaleessa akkoo ta'u irreechi warri akkas gochaa ture irreechi keenya jedhee bee irreeffate. Oromoon har'a irreechi keenyaa miti jedhee si mormu. Akkuma har'a irreechi amantaadha irreechi aadaadha jedhee si mormu miidiyaa kanarra bee wal mormaa oolu irreechi keenyaa miti irreechi kan saba akkasiiti sin jedha. Otoo kaleessa ani beektaa Oromoon kun ayyaantummaa qaban jedha amantii isaan ayyaana kana fudhachuu dhabutti. Hin argine ayyaanni kun feestivaala guddaa addunyaa ta'uu hin barre hin qoranne haalan irra hin geenye malee akkuma masqalaa kana fuudhanii masqal jedhanii amantii ortodoksiitiin wal qabsiisanii kabajan kana ayyaana kana butuu osoo kaleessa butanii yookiin butuuf yaalanii hawaasni kun ayyaana kiyya jedhee kan yaadu hamma xiqqaa ture.
Suniyyuu aarsaa biraa kaffalchiisa ture jechuudha hawaasa kana. Kanaaf ayyaanota gurguddaa ammas qalaa sirnoota adda addaatiin kabajamu. Daamotaa maal jechuun kabajan jarri? Daamotaa ayyaana ammas qalaa kanaan wal qabsiisanii ayyaana ammas qalaa maqaa jijjiiranii masqal jedhanii ayyaana daamotaa kana immoo daamaraa jedhanii ayyaanicha maal godhan? Amantii wal qabsiisan. Oromoon akka seenatittis kaleessa ayyaana ammas qalaa kana amantiidhaan wal qabsiisee kabajaan turre. Yeroo dhiyoo keessa akka dhufe hayyoonni qabatamaatti irraa odeeffannee turre. Fakkeenyaaf dungoo dubbii qophii dungoo dubbii dheengaddaa hayyuu Oromoo manguddoo tolaa waliin taasisnirra dhaggeeffattoonni keenya hubachuu danda'u. Hayyoonni maal akka isaan jedhan ayyaanni kun akkam ture qabatamaadhaan. Jarri ni beeku. Jarri ayyaanichi ka Oromoo ta'uu sirriitti tolchanii ni beekan jarri. Garuu balleessuudhaaf hedduu hojjechaa turan ammallee hedduu hojjechaa jiru. Kanaaf amantiin fi ayyaanota gurguddoo walirratti qabuudhaan maal godhan hawaasa kana kaleessa burjaajessaa turan. Har'a immoo maal godhu numatti fayyadamanii ayyaanota Oromoo jajjaboo kana burjaajessaati kan isaan jiran. Kanaaf ayyaanonni birraa yeroo dhufan sirnoonni birraa yeroo dhufan ayyaanota gurguddoodhaan kabajamu. Ayyaanota gurguddoo kana keessa ayyaanni ammas qalaa ayyaana guddaadha akkuma ayyaana Irreechaa sirnoota adda addaatiin kabajamu. Ayyaanota kana keessa kunis gara amantaatti achi butuudhaan fakkeessuudhaan ayyaana amantaa yeroo itti fuudhaman fakkeenyaaf ayyaana masqalaa kajaa'amu masqalaadhaani. Isa fakkeenya fudhattee jirta keessaafuu kaleessa sirnoota dabran dur abbootiin keenya gaafa cunqursaa caala turanii yeroo itti aadaan isaaniillee humnaan irraa fudhatame. Fakkeenyaaf amma dhaloonni waan dammaqeef malee irreechilleen akkasii fudhatamuu danda'a. Haala amma dhaloonni itti jiru kanaan irreechini silaa amantaa tokko ta'uuf deemaa jechuudha. Maaliif kana kaasaa irra deddeebi'ee akkuma ati masqalaa kaafte ayyaana shaadaay waan dubaroonni bichaan qaba. Shaadaa jechuun afaan agawuutiin akkaan odeeffadhetti bilisummaa dubree jechuudha. Guyyaa kabaja bilisummaa dubree dur ilaalcha hawaasaa wajjin wal qabatee shamarran hacuuccaa keessa turanii sanfalmuudhaaf shaadaay kan kabajamu. Dubreen akka intalti dubraa takka dubra qofaan kabajama. Intalti dubraa takka akkuma dhiirotaa mirgas akka qabdu san agarsiisuudhaaf kabajamaa ture. Namichi qeesii wayii tokko laalee hoogganaa mana wangeelaa tokko dubroota bichaa kabajaa isa kana dubree Maariyaamii wajji wal qabsiisee gara amantaatti bute. Boodarra hanga uffannaallee geeddaranii akka amantiitti kabajuutti dhufan. Masqallis akkasuma. Dur Oromootu kabaja uffata aadaa kaawwatee kaayatee kabaja. Har'a irreecha bar Oromoon uffata aadaatiin beeka kabaju. Waan aadaa Oromoo calaqqisiisuun kabaju jiran. Masqalilleen kaleessa akkas ture garuu yeroo gara amantaatti as butan ka amantaa fakkeessanii jechuudha. Masqala fannoodha. Fannoo jechuudhaan masqalaa isaan fuudhanii gara fannootti gara natti fakkaatu ideologically namuma jijjiiru jechuudha. Kanaaf maaliin jechuu barbaade qabxii reefu naaf hafte tokkottiin dhufa. Ayyaanni irreecha kun akkamitti baduu deema yookaan akkamitti dadhabu jira waggoota sadeen kana keessattuu hora Finfinnee booda ayyaanni hora Finfinnee irreecha hora Finfinnee erga kabajamuu eegalee ergamtoota diinaa warra amantaa fakkeessanii as keessa lohanii amantaa fayyadamanii irreecha kana balleessuu deemanis ni jiran. Kanas yoo fudhannee dandeenya. Amma gaafa dhugaa akkana kana dubbattu Oromoon keenya beektaa amantaa tokko qabeessi gabbaahu sirrii miti. Maaliif namoonni waa irreecha amma bar irreechi daawwaan irreechaa godhamu duraanii miti yeroo irreechi gahamee godhama. Especially wal dura dhaabbata Oromoon ammoo ilaalte social media kana irrattis waa ajaa'ibu waan taajjabneerraa wal dura dhaabbata. Amantamoo aadaa jeekan wal dura dhaabbata. Maaliif siin jebeetaa kana akkuma tokko as ergamtoota diinaa kan biyya alaa jiran keessaafuu kasaba Oromoon ta'in kanuma amantaa fa'aa wal qabnu jira. Kanuma wanni aadaa Oromoo yoo arge ija isa gubuu jechuudha. Ka tokkummaa Oromoon feene keessaafuu irreechi hora Finfinnee fa'aan Oromoodhaaf ayyaana addaati. Ayyaana Oromoo tokkummaa Oromoo wanni calaqqisiisu irreecha. Oromoon bahee tokkummaa isaa agarsiisa. Humna isaa ayyaanni irree keenya hoggaa jettu irreen keenya rabbi siin jaa fuudhee gara rabbitti buta. Irreen keenya rabbi ta'uu danda'a nuti. Irree keenya jechuun tokkummaa keenya jechuudha. Irree jechuun tokkummaa ni beektaa mire. Saniif ayyaanni irreechi irree keenya hoggaa jiru Oromoon tokkummaa keenya akka jirutti calaqqisiisa malee lakki irreechi waaqa keenya yookaan irreechi amantaa keenya jechaan jiru. Namni keenya adda baasuu danda'u qaba kana. Ergamtoota diinaa ka amantaa keenya fayyadamanii ka amantaa kiristaanaa qabanis ni jiran. Har'a saboonni biraa kan amantaa musliimaa qabanis ni jiran. Amantaa tokko walitti qabnuuf dhugaadha wal dhageenya wal hordofna. Siigalee kanaaf namoonni keenya fakkeenyaaf abbootiin Oromoon abbootii amantaa gurguddoo qaban akka musliimattis akka kiristaanattis abbootii amantaa gurguddoo beekumsa qaban kana yeroo waa'ee irreechaa bahanii attack godhan hin gartu. Yeroo waa'ee irreechaa bahanii balaaleffatanii jibba irreechaa qaban labsan hin gartu. Ni hima daawwaa akka jirutti waan amantaa isaa wajjin wal qabatu ni hima garuu yeroo irreechi eeggatee duulan banu. Warreen akkasii suni guutumaan guututti warra jibba Oromommaatis qaban jeetiin fudhata. Achi keessatti irreecha amma fakkeenyaaf irreecha lamatu jira.
gardu dumanna deebiste lammi irreechi malkaatii fi irreecha tulluutu jira. Irreechi kun waggaa keessatti yeroo lama kan inni kabajamu. Baatiin irreecha malkaa itti kabajamu baatii birraa yookiin fulbaana. Yeroo bacaqee irraa gara booqaa birraatti bahamu. Irreechi tulluu immoo yeroo bonarraa yookiin gara dukkana yookiin gara gannaatitti deemamu. Irreecha tulluu jechuun irreecha iddoo kadhannaati. Irreechonni kun lamaan egaa yeroo kabajamanitti amantiileewwan biraa keessatti maal jedhamee ka'a? Oromoon irreecha jedheetti lagatti ba'ee sagadaa, bishaanitti ba'ee sagadaa, gaaratti ol ba'ee tulluutti sagadaa jedha. Oromoon bishaaniif sagadee hin beeku, bishaanitti sagadee hin beeku. Oromoon tulluuf sagadee hin beeku, tulluutti sagadee hin beeku. Oromoon garuu tulluu irratti ba'ee yaa Rabbi wayiifuu dachii tanarraa tulluu kana ol kaaste nuuf dhagaye si kadhannaa jedheetti gaara sanarratti ba'ee tokkummaa isaa agarsiisee qulqullummaadhaan ba'ee kadhata. Irreechis gaafa dhufu Oromoon soomallee qaba irreechi beeke. Irreechi nama irreecha isa sirrii beeku biratti Oromoo biratti irreechi soomii qaba. Soomii jechuun of beelessanii Rabbiin kadhachuu. Guyyoota 9 soomii qaba. Najaasaa taatee irreecha dhaquu hin dandeessu. Dubrii laguu qabdu yookiin dubrii laguu itti dhufe laguu jedhama afaan Irreecha malkaati kan soomii qabu. Irreechi malkaa soomii qaba guyyaa 9. Kan malkaa kun amantaadha hin dure. Soomii qaba maaliifin Oromoon akkuma Oromootitti durirraa seenaa irreechaa gaafa laaltu kadhatee of qulqulleesseet dhiifama akkuma amantoota kaanii jechuudha. Akkuma amantii waaqeffannaa birattis amantii musliimaa amantiiwwan kan birattis Oromoon akka Oromootitti Rabbii isaa garaa qulqullummaadhaan kadhachuuf kan itti cubbise yookiin kan gaddisiise illee dhiifama kadhateet garaa qulqullummaatiin soomiidhaan kadhateet maal godha? Bee akkuma amantii kamiitittu ni jira wantoonni akkasii. Garuu irreechi akka Oromootitti ba'ameeti yeroo soomiin kan soomamu malee akka amantaatitti. Oromoon gaafa irreecha dhaqu of qulqulleessetti kan inni dhaqu. Bishaanicha sanatti gaafa dhaqu of qulqulleessetti kan inni dhaqu. Gaafa bishaanichatti dhaqee Rabbiin galateeffatu Oromoon immoo yaa Rabbi malkaa kana uumte jedheet uumamaan waan Rabbiin uume Rabbiin galateeffata. Rabbiin kadhata malee Oromoon waan Rabbiin uumetti sagadee hin beeku. Rabbiin galateeffachuun Rabbiin kadhachuun waan Rabbiin uumetti fayyadame malee Oromoon tulluuttis hin saganne lagatti yookiin bishaanittis malkaattis hin saganne Oromoon. Rabbiif sagade malkaa fi tulluutti bee waan Rabbiin uumetti fayyadame. Kanaaf warri ija sanii ilaalan illee warra keessa beekannoo waa'ee irreechaa sirriitti hin beekne. Irreechi maali kan jedhu warra sirriitti hin beekne. Sheekii fi qeesiin gabbee paastariin gabbee waa'ee irreechaa mormu. Waa'ee hiikoo irreechaa osoo gaafatte nama kasi himu nama muraasa. Namni waa'ee irreechaa siif himuu danda'u immoo irreechi amantiidha irreechi aadaadha jedhee gabbee hin mormu namni waa'ee irreechaa beeku. Kanaaf Oromoon irreecha bifa saniin hubachuu danda'udha. Qaba iddoo galateeffannaati iddoo kadhannaati malee lafa itti sagadan yookiin irreechi iddoon tulluun sun yookiin malkaan sun irreechi malkaa jechuun bishaani tulluu jechuun gaara ol ka'aa lafarraa ol ka'aati. Kan maal jedhu Oromoon yeroo baay'ee beektaa Oromoon yeroo itti bukkeewwan gurguddoo hawaasa Oromoo biratti abdaarii jedhamee yaamamu. Abdaarii jedhamee yaamamu iddoo caayitti taa'amu iddoo Oromoon itti tokkummaa isaa ibsatu mukatti illee sagada yeroo jedhanii kaasan jira beektaa Oromoon. Oromoon waan Rabbiin uumetti fayyadamee takkuman jalqaba sii kaase uumamaan uumaa kadhata malee uumamatti sagadu uumaman kadhatu. Uumaa kadhata uumamatti fayyadamee kana beekuu danda'uudha qaba. Egaa ayyaanota gurguddoo waa'ee irreechaa haga kana yoo jenne waa'ee masqalaa waan muraasa kaasnu waa'ee masqalaatiin jalqaba tuquuf yaaleen ture. Waa'ee masqalaatiin wal qabatee masqalaan ayyaana guddaa Oromooti. Ayyaana guddaa Oromoo kanarratti immoo ayyaanonni adda addaa fakkeenyaaf yeroo hunda hagayya 16 ayyaanni ni jira. Ayyaanni masqalaa ayyaana guddaadhaan ni kabajama. Gubaa jedhanii kan ilaalamu sun daamotaadha. Daamotaan kun immoo nama tokkoon miti kan qabsiifamu yookiin iddoo tokko qofatti osoo hin taane dirree bal'aa irratti dirree bal'aa iddoo walgeetti dirree bal'aa irratti daamotaan kun qophaa'eet Oromoon mana hundaa'u dungoo mataa isaa qabsiifateet qabatee dhaqa. Iddoo itti walga'ee Rabbiin galateeffatu. Wanti ifu sun yookiin daamotaan ifu sun maal inni dukkana keessaa gara ifaatitti nu baasta yaa Rabbi galata keeti. Galata galchaa jechuudha Oromoon daamota. Kana beekuu qaba hawaasni Oromoo akka amantiitti warri daamotaa fi masqalaa ilaala. Masqalaan amantii osoo hin taane aadaa Oromooti. Aadaa Oromoo sirnoota adda addaatiin kabajamu. Ayyaanonni kun yeroo kabajaman aseesatu jira. Feestivaalli agarsiisota adda addaa goobeetu jira. Goobee fi aseesan kun illee sirnoota adda addaatiin kabajamu.
hagaya kudha jaha haga jala bultii irreechatti sirnoota adda addaatiin iddoo adda addaatti kabajama. Eenyuun kabajama kan jedhu kunillee qeerroof qarreedha. Namni fuudhe yookiin dubrii heerumte takka gabbaatee aseesaan deemtu tapha aseesaan dhaqxu. Ilmi fuudhe tapha goobeen dhaqu. Qeerroof qeerrootu taphata kunillee sirnoota mataa isaa danda'e qaba. Sirnoonni kun uffannaa mataa isaanii danda'an qabu. Feestivaala agarsiisa mataa isaanii danda'an qabu. Kanallee adda baasee beekuu danda'udha qaama hawaasa. Ayyaanonni akka masqalaa faan ayyaana Oromoo akka ta'e wanni agarsiisu tokko agarsiistuudha ayyaana Oromoo ta'uu isaa agarsiisu. Amantaan kiristaanaa kuni dura Itoophiyaatti ni eegalee biyya gamaatti kan eegalee jechuudha. Israa'eliin har'a masqalli kajaamee kabaja kun Itoophiyaa keessatti ayyaana amantaa godhanii kabajan kuni jira kabajamaa achitti jennee ilaallu. Ayyaana amantaa kiristaanaa jechuudhaaf ayyaanonni kun Itoophiyaa irraa ala biyyoota jiran biyyoota amantii kiristaanaa hordofan biratti kabajamaa jennee ilaallu. Kana qofaa miti. Ayyaanota amantii kiristaanaan kabajne keessaafu ayyaanni masqalaa ayyaana Oromoo Tuulamaati. Oromoon Tuulamaa amantii kiristaanaa asitti godhee fudhate. Warri amantaa kiristaanaa wajjin dhufanii fi amantaa kiristaanaa fidan keessaafu diktaatoroonni warri kaleessa amantaa fayyadamanii amantaadhaa wajjin biyya kana hoogganaa turanii ayyaanota Oromoo Tuulamaa kana waanuma amantii isaan harkaa qaban fudhateef Oromoon Tuulamaa fudhateef ayyaanota Oromoo Tuulamaa kana fuudhee ayyaana amantii godhe. Maaliif siin jee amma gobeef shinooyyeenis kabajamaa jira. Rabbumaatu baase malee osoo gabrummaan akkasiin itti fufee irra gobeef shinooyyeenis kan Tuulamaa qofa ta'een kabajamu kan amantaatti butame jechuu fedheeti. Saniif akkuma kaleessa ayyaanonni gartee saboota gara kaabaa jiran akka Agawuu faa Qimaantii faan fudhatamaa turan ayyaanni masqalaa kunis kan amma masqala jedhamu kun ilaal waan Oromoon beeku qabdu. Achi butamee gara amantaatti butame kuni ayyaana Oromoo akka ta'e wantoonni isa agarsiisan hedduudha siin jee. Maaliif har'a Itoophiyaa qofa keessatti kan kabajamu bara. Dhuguma dubbachuuf ayyaana Itoophiyaan keessaafuu kalaandaraa hunda wal qabsiiftee akka amantaatti itti fayyadamaa jiran kana hin jiru. Biyyoota biraa keessa hin kabaju. Saniif ayyaanni kun ayyaana amantii akka hin ta'in ayyaana Oromoo kan aadaa Oromoo wajjin qaba tokko ta'e agarsiisaa jechuudha innummaan kun. Kun agarsiiftuudha ragaa biraan fakkeenyaaf amma Oromoo Tuulamaa biratti ani yeroo tokko jabummaa hawaasicha kanaatu baay'ee ajaa'ibsifadha. Jabummaan hawaasicha kanaa baay'ee ajaa'ibsifadha. Oromoo giddugalaa kana otoo cunqursaan akkanaa jiru otoo maqaa namaatii miti lafti isaa kiristinnaa ka'aa jiru uummata irreecha fi eenyummaa masqalaa dabalatee daamotaa dabalatee goobee fi aseesaa dabalatee irreecha silaa itti dhabame Oromoo hundatu itti dhabamaa ture. Irra caala garuu uummanni kun jabummaa isaa wanti otoo isin dabarru keessa otoo akkasitti cunqurfamu osoo akkasitti giddiidhaan amantiin Oromoon giddugalaa yookiin Oromoon Tuulamaa amantii kiristaanaa jaalateen fudhanne. Hayyoonni hedduun si'u fakkeenyaaf amma gara Salaalee kana yoo deemtu aadaa kirrikuta jedhamtu jira. Yeroo biraa kan irraa haasofnu ta'a waanuma kana ibsuuf kaase malee aadaan kirrikutaa kun hayyoonni yeroo sanaa manguddoonni Oromoo aadaa kirrikutaa kana waan isaan aadaa godhataniif qaban amantichi sun maal agarsiisa Oromoon amanticha dirqeen fudhachuu agarsiisa. Amantiin namni kamuu amanuu danda'a garuu amantii sun seera waadhaan fudhatame. Fakkeenyaaf amantiileewwan lixa Oromiyaatiin galan ni jiru. Hagam aadaa dhabamsiisaa dhufan amantiileewwan sun. Amantiileewwan karaa bahaatiin galan ni jiru. Amantiileewwan gara Arabaatirraa akkana dhufan ni jiran. Amantii osoo hin taane amantii fi aadaan akkamitti adda bahuu dadhabaadha. Hawaasicha aadaa fi amantii akkamitti adda baasuu dadhabaadha. Amantiileewwan garoota adda addaatiin dhufan amantii asseefti gaafa goonu akkamitti amantiileewwan dhufan kun aadaa keenya dhabamsiisuu danda'a. Hawaasichi kun of wallaalurraa madda natti fakkaata. Asirratti amantaa jaalannee fudhannees haa ta'u dirqameetis fudhannee haa ta'u fudhannee Oromoon amantaa adda addaa fudhateerra amantaa hedduu qaba. Oromoon har'a 66 hordofaa jira. 66 hordofuun dhabamu. Maalim siin jee Oromoon amantaa adda addaa fudhatu jira. Dhimmi ijoon nuti irratti haasofnu amantaa wajji wal qabsiifnee waan eenyummaa keenya ibsu dhabamsiisuu hin qabnu. Dhabamsiisuu hin qabnu. Ishuun keenya guddaan amantaa wajji wal qabsiifnee waan kaleessa waliin qabnu san waan ummataa san dhabamsiisuu hin qabnu isa kana adda eeguu qabna. Waan waliin qabnu qofaa miti. Amma fakkeenyaaf kaleessa waan waliin qabnu qofaa miti. Waan waliin dhabne san deeffachuuf illee hedduu cunqurfamnee turre kalee. Wantoota kaleessa nu jalaa fudhataman san aadaalee keenya kaleessa nu jalaa fudhataman ayyaanota keenya kaleessa gartee namoota gartee abbaan irree amantaatti fayyadamee nu gowwoomsu illee haa ta'u dirqisiisee illee haa ta'u nurraa fudhate sanii deebisuu irratti argamnaa jechuudha amma. Oromoon kana dammaqee waan kana akka waan ifitti ilaaluutu irra jiraata jechuudha barbaaditi. Egaa gara hara taajabbii keenya gara dhumaatitti fidaate kan nuti jiru yeroon kennallee goolabamaati kan jiru. Egaa ayyaanonni gurguddoon kunirraa wanti nuti taasifnu tokkoffaa dhimmoota goobeetiif aseesadhaan wal qabatee akka umurii isaatiin ala fakkeenyaaf Finfinnee kana keessa yeroo argitu qonnaan bulaan daangaa Finfinnee kanarraa argamu yeroo inni magaala dhufee goobee sirbu argita.
marga qabatee wantoota adda addaa waan aadaan ibsine yeroo isaan dhufanii maaliifin adichi eenyuun akka taphatamu beekamaadha. Sirna gadaa kam keessatti akka taphatamu beekamaadha. Kanaaf osoo kana beekanu wantoonni akkanaallee dhaabbachuu danda'uudha qaba. Tokkoffaa aadaa hawaasichaa tuffachiisa. Lammeessoo feestivaalli kun sadarkaa addunyaatti akka beekamaa hin deemneef illee dhorkaa jechuudha. Kanaaf waan taajjabbii keessa hawaasa kana galchu hawaasichi hojjechuu danda'u hin qabu, dhorkuullee danda'u qaba, irratti illee hojjetamuu danda'uudha qaba jechuudha. Feestivaalli agarsiifamu kun keessattuu aseesaa fi goobeen kun sirnoota qaba. Maallaqni goobee fi aseesa walitti qabamullee maallaqa hiratamuu miti. Maallaqa sirna mataa isaa danda'e qabu sirna adda addaa ittiin gaggeeffamudha. Kana Oromoon hundumtuu beekuu danda'u qaba. Sirna isaa eegee feestivaalli kun sirnaan akka agarsiifamu. Sirnoonni gaggeeffaman kun hundi isaanii amantiirraa, siyaasarraa, sabummaarraa waan adda ba'e yoo ta'e gaariidha. Maaliif feestivaalli kun feestivaala Oromoo bichaa miti. Feestivaala addunyaa ta'uu danda'udha qaba jennee sadarkaa yaadnutti ganda tokkotti galchinee amantii tokkotti galchinee dirree siyaasaallee gochuu danda'u hin qabnu. Goobis ta'e ammas qalaa sagantaa daamotaas ta'e sagantaa irreechaa as deemaa jiru isa guddaa kana dirree siyaasaa gochuu hin qabnu. Dirree siyaasaa osoo hin taane dirree tokkummaa sabab sablammii gochuu danda'uudha qabna ayyaanota gurguddoo kana. Kanaaf siyaasaan aadaa fi amantii keessas galuu hin qabdu jenna. Irreechi amantaa namoo aadaa kajuu sanii kanuma itti amaneef dhiifna. Ka aadaa jeessa aadaa haa jiru, ka amantaa jeessa amantaa haa jiru. Garuu irreechi keessaafuu irreechi hora Finfinnee irreecha Oromoodhaaf ayyaana addaati. Asumaanuu warri irreecha hora Finfinnees ta'ee ayyaana irreechaa birraa kana nu fuuldura jiru kabajamuuf deemu baga nagaan geessa jechuu barbaada. Egaa ayyaanonni gurguddaan as dhufaa jiran kun ayyaana akkuma jalqaba irra kaasne bacaqii gannaatarraa gara booqaa biraatitti nu ceesisan sirnoota gurguddaadha. Sirnoota gurguddaa kana keessa irreechi ayyaana guddaadha. Iddoo walgeettii sabab sablammootaa ayyaana ta'uudhaaf deemaa jirudha. Ayyaanni kun ayyaana tokkummaa Afrikaa, tokkummaa Afrikaanotaa, tokkummaa warra Oromoof Oromummaa bira dabree, tokkummaa Kushootaa bira dabree, tokkummaa Afrikaa, tokkummaa addunyaa kana ta'uu akka danda'uuf feestivaalli kun feestivaala guddaa ta'uu akka danda'uuf iddoo itti eenyummaa aadaa keenya kaleessa cunqurfame maalummaan keenya kaleessaa sirnoota adda addaatiin dhokachaa dhufan iddoo itti ibsamu iddoo itti addunyaatti maalummaan Oromoo aadaa fi eenyummaan isaa Oromoon nama nyaatadha jedhee itti ibsame Oromoon eenyummaa isaa itti addunyaatti himuu danda'u feestivaala akkasii ta'uu danda'uudha qaba. Kanaaf egaa bacaqii gannaa baatanii baqaa booqaa birraa nagaan geessan isiniin jenna maqaa JMN tinis ta'e maqaa kennan. Egaa taajabbiin JMN har'aa haalli isaa sila akka itti dhiyeessu nu bal'aadha ture yeroon kenna waan nurraa gabaabbateef asumaan osoo dhaggeeffattoota keenyatti nagaa dhaammannee baane dansaadha. Egaa taajabbiin keenya dhimmoota haala yerootis ta'e akka waliigalaatti waan taajabirraa waan sila ta'uu qabuu fi hin taane akka ta'e yerootti barsiisuus yerootti qajeelchuu taajabbii keenyaani qophii tanaan jechuudha. Kanumaan gaa taajabbii torbee dhufutti hanga walitti deebinu daawwattoota keenyaan torbee milkii isiniif haa ta'u jechuun ni barbaanna. Hayya egaa torbee milkii kan isiniin jedhu qophicha qopheessuun si waliin warra turtii godhee warri turtii si waliin taasise akkuma jalqaba kaasne ani Rabbirraa Leenjisaati. Wahilli kiyya Lammii Siree nu waliin turtii godhe. Egaa ogeessi kaameraatii fi teeknishaanni nu waliin turtii godhan yaadasaa Yoonaasii fi Daawit Tashoomati. Egaa torbee milkii torbee itti aanu waan nagaa fi waan wal barsiisnu waan sila irraa maqni irraa kan daandii wal deebisnu qabannee akka walitti deebinu abdii qabna. Torbee nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.